Welcome to grade 12 chemistry unit 1 part 2. Baga nagaan karbonoota chemistry kutaa 12ffaa unit akaffaa partii 2ffaa nagaan dhufteen jecha. Akkasumas share fi subscribe gootanii hiriyoottan keessan barattoota bakka garaa jiraniif share gootanii akka bira ga'ee irraa fayyadaman gochuu kan daganii jecha. Karaa lesson keenyaa karaa osoo deemu duratti lesson outline ilaalla jechuudha. Qabijee video tan keessatti barannu jechuudha. So the first one is the lesson outline is concerning with answer to exercise 1.2 liquid solution, solid liquid in liquid solution, solid in liquid, and the rate of the solutions. Let us start with our today's lesson. Okay, let us start with answer to review exercise 1.1. Number 1. Give two examples of A. Gas solution. The answer is air, natural gases. B. Gas liquid solution. Answer: amber water, Coca-Cola, beer, etc. And also number C. Liquid solution. The answer is alcohol in water, benzene in carbon tetrachloride. So number D. Solid liquid solution. Look at the answer carefully. Sugar in water, copper sulfate in water. Then E. Question number E. Solid solution. The answer is bronze. Okay. Number 2. What are the possible physical state of solute and solvents in a gaseous solution? Answer: gas plus gas. B. Liquid solution. Answer: gas plus liquid, or liquid plus liquid, or solid plus liquid. So this is the answer, the correct answer for this question. Number C. Solid solution. Look, answer: solid plus solid, or liquid plus solid in the case of alloys of mercury with other metals. It is the correct answer for you. Okay, let us come with the learning education. Learning lesson, our lesson. Look, 1.13 liquid solution and interparticle force of attraction. When a solute dissolves in a solvent, particles of the solute disperse throughout the solvents. Yeroo soluutiin tokko dissolve solvent keessatti bulbulamu partikiliin soluutii sanii disperse ta'u kan faffacaachu solvent san keessa yookaan bulbula san keessa jechuudha. The solute particle occupies positions that are normally taken by solvents molecule. Solute partikiliin kun positionii normal ta'e kan solventidhaan yookaan immoo bulbulaadhaan molecular bulbulaatiin qabamtee kan qabatu isaati jechuudha. Okay, the tendency to mix is affected by the relative strength of three types of interactions. These are solvent-solvent interaction, solute-solute interaction, solvent-solute interactions. So tendency wanta walitti makamu tokko kan inni gartee miidhamu yookaan jijjiiramu strength type yookaan type walitti makamiinsa gartee bulbulamiinsa kana labsadeen karatu hundaa jee solventii fi solventiin yeroo interactor godhu jechuudha. Bulbulaa jechuudha. Solute interaction bulbulamaa fi bulbulamaa jechuudha. Solute interaction walitti dhufeenya yookaan interactionii bulbulaa fi bulbulamaa jidduu jirtu jechuudha. So sadeen karatu hundaa jee. Okay, strong force of attraction between solute particle in the case of solute-solute interaction
or between solvent particle, that means solvent interaction, tend to keep like particle close together. Gartee humni harkisaa gartee isaan jidduu jiru kun jechuudha. Partikiloota jidduu jiru, partikiloota kana jidduu jiru soluuta partiilee fakkeenyaaf bulbulamaa jidduu jiru jechuudha. San jidduu jiruu fi solvent particle yookaan immoo solventii bulbulaadhaa particle jidduu jiru kun maal godhu akka particle sun walitti dhufu taasisaa jee and reduce the solubility of solute in the solvent jedha. Solubility yookaan bulbulamummaa soluutu sanii bulbulamaa sanii ni hir'isaa jee. Maal keessatti solvent yookaan bulbulaa keessatti jechuudha. Okay. The strongest attractions force between solute and solvent particle in the case of solute-solvent interactions makes dissolving easier and helps to keep particle in solution. Humni harkisaa gartee soluutii fi solventii jidduu jiru kun maal godha? Sirriitti dafanii akka isaan wal keessa makaman kan taasisu jee particle saniitiif. Particle solution yookaan immoo bulbulamaa sanii akka wal keessa makaman kan taasisu jechuudha jee. For simplicity, we can imagine the solution process taking place in the three distinct steps. Step 1 is the separation solvent molecule from each other to make them for the incoming solute particles. So this is kanas step qabachudha. Step kanaaf fayyadamuu keenya tokkoffaan. Step tokkoffaan maal jedha? The separation of solvent molecule from each other to make room for the incoming solute particles jechuudha. Step tokkoffaa kana. In step lamaffaa ilaalla. Step 2 is the separation solute molecule. These two steps require energy input to break attractive intermolecular forces. Therefore, they are endothermic solutions. Step lamaffaa kanarratti maal seete? Garuu molecules soluutiidhaa kan yeroo separate yookaan adda bahu. Step lamaffaan kun maal barbaada jee? Energy barbaada jee, anniisaa barbaada jee. Adda cabsuudhaaf intermolecular force kan adda cabsuudhaaf energy barbaada jee. Kanaafuu maal jennaan jee? Endothermicidha jee. Reaction akkasii yookaan molecules akkasii endothermic jennee yaamnaa jee. Step sadaffaa kanatti in step 3 the solvent and the solute molecules mix. This process is called exothermic or endothermic reaction. Solute solventii walitti makamanii kun immoo maal jennaan jedhe? Exothermic reaction jennaa jechuudha. Okay. Let us come with the solution of liquid in liquids. Look, ethanol mixed with water but oil does not. Why? Ethanolin water wajjin makama garuu zaytiin ethanol wajjin makamtu maaliif jee? Because solubility is a measure of how much solute will dissolve in a solvent at a specific temperature. Solubility jechuun madaala akkam takka soluutiin takka yookaan immoo bulbulamaan tokko walitti wal keessa akka makamu bulbulaa keessa akka walitti makamu temperature adda addaa keessatti jechuudha kan adda baasu jechuudha jee. Do you know the principle like dissolves like? Ni beeytee jee ayyalfamoota yookaan duudhaalee dissolves like maaliif wanni wal fakkaatu waan isa fakkaatu keessatti bulbulamaa jechuusaati. Bulbulamaan wanni bulbulamu takka waan isa fakkaatu keessatti bulbulamu kan ta'u kan barbaadu jechuudha. So like dissolves like wanni bulbulamu takka waan isa fakkaatu waan falkaa yookaan polar yoo ta'e polar keessatti bulbulamu yoo nan polar ta'e nan polar keessatti bulbulamaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Like dissolves like kan jechuudha. This principle is helpful in predicting the solubility of substance in a given solvent. Bulbulamaa tokko keessatti solubility wantoota tokko kan ittiin predict yookaan ittiin tilmaamnu jechuudha. Wanni non polar taate waan non polar keessatti bulbulamuusi. Wanni polar taate immoo waan polar taate keessatti bulbulamuusi kan ittiin adda baafnu jechuudha. So what is expression means is that two substances with intermolecular forces of similar type and magnitude are likely to be soluble in each other.
maal seete intermolecular force fi wal fakkaataa akka qaban magnitude fi force wal fakkaatu fi magnitude wal fakkaatu kan qaban wal keessatti makamanii bulbulamanii fakkeenyaaf for example in a solution formed between benzene and carbon tetrachloride both species are non-polar isaan hundinuu non-polar dha jechuudha. So tanaafu and they experience only relative weak Lander force gartee Lander force laafaatu isaan jidduutti argama isaan kun walitti bulbulamuu isaaniiti jechuudha because of what non-polar isaan hunduu waan ta'eef. So when these two liquids are mixed they readily dissolve in each other because the attraction between carbon tetrachloride and the benzene molecules is comparable in magnitude to the force between carbon tetrachloride molecules and between benzene molecules. Hanachu. So water is the most prominent solvent because it is so common and dissolves so many ionic and polar substances. So bishaan bulbula baay'ee beekamaadha jee bulbula sababni isaa gartee ionic compound fi polar substance hedduu isa keessa bulbulamu waan ta'eef jechuudha. Ni bulbulaa jechuudha. Water molecules are strongly associated with each other through hydrogen bonding. So karaa hydrogen bonding water molecule strong molecule qaba attraction qaba jechuudha. Compounds that form hydrogen bonding tend to be soluble in water. Gartee compoundonni hydrogen bonding if keessaa qaban hundi isaanii maali bishaan keessa bulbulamuu danda'anii jee. So for example, alcohol such as ethanol and 1,2,3-ethylene glycol are miscible in water because they can form hydrogen bonding with the water molecules. Fakkeenyaaf jala kanneen akka alcoholin kanneen akka methanol kuni kan akka ethanol kuni kan akka gartee ethylene kun hundi isaa bishaan keessatti ni bulbulamanii because sababni isaanii hydrogen bonding waan qabaniif jechuudha. Compoundonni kun keessa hydrogen bonding waan keessa qabaniif bishaan keessa salphaa bulbulamuu danda'anii jee. Okay, what happens if octane, a typical hydrocarbon, is added to water? Maal ta'a jee octane especially gosa hydrocarbon octane tuni yoo bishaanitti dabalamte maal ta'a jee. Water molecules are held in a contact by hydrogen bonding while octane molecules are held in contact by London or dispersion forces. So this London force yookaan dispersion force dhaan kan wal qabatu ta'uu isaati octane tu. When the two liquids are mixed, liquid yookaan dhangala'oo lamaa yeroo walitti makaman, the attraction between the octane molecules and the water molecules is not strong enough to overcome the hydrogen bonding between the water molecules. So tanaafuu yeroo isaan lamaa walitti makaman maal seete bonding isaan lamaan kan jirtu strong miti jechuudha. Strong miti tanaafuu hydrogen bonding kana overcome godhuu hin danda'an jechuudha bishaan keessatti jechuudha. Tanaafuu not strong haalan jabaa miti jechuudha bonding isaan lamaan jiru jechuudha. So the relatively strong hydrogen bonding keeps the water molecules clustered together and no mixing occurs. Gartee strong hydrogen bonding isaan jidduu water molecule kuni cluster ta'an immoo baqqaan waliin qabamee ta'aa jira. Gartee mixing yookaan immoo walitti makamiinsi molecule sana wajji taasu walitti hin raawwatu jechuudha. Guutuutti raawwatu walitti qabamatu molecule bishaanii jechuudha. So look at solution of solid in liquids. Mee haala lukanas bulbulama gartee jajjaboo karaa gartee dhangala'oo keessatti taasifamu kan jechuudha. Solids composed of polar molecules or ions are insoluble in non-polar solvents. Gartee solidin kanneen akka polar molecule keessa qaban kun yookaan iononni kun non-polar keessatti solvent non-polar ta'an keessatti bulbulamuu hin danda'anii jee. So the weak solvent interaction solvent interaction weak ta'e jechuudha. Walitti dhufeenyi weak isaan laafaa ta'e kun compared with the strong attraction within the crystal is not sufficient to tear apart the lattice. Okay,
This is why sugar, which consists of molecules tightly bound to each other by hydrogen bonding, is insoluble in solvent like oil. Kun agarsiisu fakkeenya sukkarri kun zayitii keessatti akka inni hin bulbulamne bulbulaa zayitii kana keessatti akka hin bulbulamne taasisu sukkarri kun yoo zayitii keessatti hin bulbulamu jechuudha. Sababni isaa hydrogen bonding waan oil hin qabne jechuudha. However, sugar is insoluble in water. Haa ta'u malee sukkarri bishaan keessatti bulbulamaa jira. Because sababni isaa these solvent attract sugar molecule in the same way that sugar molecule attract to each other. Garte moleculein sukkaraa molecule bishaan kan ifitti as fuudha ifitti harkisa jechuudha. Molecule bishaanitis molecule sukkaraa kan ifitti harkisa tanaafuu ni bulbulamanii jechuu salphatti. Solids whose crystals are held together by Lambda force are able to dissolve to applicable extents in non-polar solvents. Okay? Kana kun non-polar solvent keessatti bulbulamanii jiru. However, they are not soluble to any great water and other polar molecules are attracted to ions. Nanti gareen kana kun bishaan keessatti bulbulamanii kanii fi ammas biraa polar solvent biraa keessattis hin bulbulamanii jechuudha. The electrostatic attraction between an ion and a molecule with a dipole is called an ion dipole attraction. Gartee harkisni electrostatic siidhaa kan ion fi molecule dipole taate gidduu jiru maal jennaan jenne ion dipole attraction jennaan jechuudha. Jennee yaamna jechuudha. So this attraction play an important role in the dissolution of ionic compounds in water. Gartee attraction yookaan harkisni kun maaliif roolii yookaan maaliif gahee taphatayee dissolutionii ionic compoundidhaa kan bishaan keessatti ta'u kana raawwachuuf hojjetaa jira. What happens when ionic compound dissolve in water? Maal ta'a yoo ionic compoundin bishaan keessa bulbulaman? When ionic compounds such as potassium chloride dissolve in water, the ions of the solid separate because water molecules surround and solvate the ions. Gartee kana jechuudha. Separate ta'a jechuudha water molecule fi solvent ions tanaaf salphatti wal keessa makamuu isaaniiti jechuudha. So when potassium chloride is added to water, the ion dipole force attracts the positive hydrogen end of the polar water molecules to the negative chloride ion at the surface of the solid, and they attract the negative oxygen into the positive potassium ions. Kana jechuudha kanaan geeffamu jechuudha. Yeroo potassium chloride kun bishaanitti makamu dipole forcing attract godhaaf hydrogenii tanatti positive jechuudha. Hydrogenidha lat godha end of the polar water molecule polar ta'e kanatti dhumatti water fudhataa jee. So negative yookaan immoo chloride immoo as a surface of solid gartee negative kan ta'e kataate chloride kun kara solid ta'e ante jechuudha. And they attract what negative oxygen ammas negative ta'e kana kara potassium ion jechuudha harkisuu isaaniiti. Haala kanaan walitti makamanii jechuudha. The water molecules penetrate between individual potassium and chloride ions and surround them, reducing the strong interionic forces that bind the ion together. Kana jechuudha yeroo bishaan molecules bishaanii penetrate ta'uu isaan kan hedduudha. Potassium fi chloride ions kan hedduudha jechuudha. Yeroo saamarsu maal godha gartee strong gartee wanni isaanii attraction isaanii reduce ta'uu kan irrataa jechuudha. Irratee san booda immoo forcing tun baan ta'uu godhuun irratee jechuudha. This reduction allows them to move off into solution as hydrated ions gartee reduction in solution harkisni strong kun harkisni isaanii reduce yookaan irratu kun maal sababata hydrated ions akka inni move off ta'u kan immoo ni bahu kataasuu jechuudha. Okay, in general, when a solute particle becomes surrounded by solvent molecule, particle in solute yookaan bulbulamaadha yoo solvent kanaan
itti naanname jechuudha. We say that this is solvated. Maal jennaan waan condition kana solvated taatee jira jennaan jechuudha. Maaliif solution solutiidha kuni bulbulama particle bulbulamaadha kuni soluti kun bulbulamaadha. Solvent kun bulbulaadha. Yeroo particle yookaan molecule bulbulaadha kana marfame jechuudha. Itti naanname solvated taatee jira jechuudha molecule yookaan immoo dhangala'oon sun jechuudha. When the solvent is water, the process is called hydration. Yoo solvent yookaan bulbulamaan walitti bulbulame keessatti bulbulame sun yoo water ta'e maal jennaan hydration jennaan jechuudha. Hydration jennaan jechuudha. So look at the rate of dissolution. The rate of dissolution. What are the major factors that affect the rate of dissolution? Factors in rate of dissolution kana saffisaa walitti makamisa wantoota kana irrisu maalii jee kan miidhaa irratti taateewwan jechuudha taateewwan kan dhiibbaa irratti geessisu. The rate of dissolution is the speed with which a solute goes into solution. Artee dissolution kun rate of dissolution kun maal saffisa wantoonni walitti bulbulamaan sun walitti bulbulaman sun bulbulamee sanboota solutionii ta'u bulbulamee jiru ta'u kan godhu kana jechuudha. This largely depends upon the interaction particle forces. Maaltu hundaa jee interparticle forces. Interparticle force yookaan immoo force particle jidduu jirtu jechuudha. Sanirratti hundaa jee and to lesser extent on conditions such as surface area of the solid of solute. Gartee kanarratti force yookaan immoo humna harkisa isaan jidduu particle jidduu uumuuf ammas kan conditionoota akka surface area solidii wanta sanii solidii walitti makamu sanii ammas temperature irratti hundaa jechuudha. Ammas pressure of the system pressure yookaan dhiibbaa naannoo san keessa jirtu irratti hundaa jee. Okay, interparticle force is the extent to which solvent molecules interact with particle of the solute. Gartee interparticle force kan inni wanni ta'u jee solvent molecule fi particle gartee solutiidha bulbulamaadha yeroo walitti dhufu jechuudha walitti dhufee wal keessa makamu jechuudha. When the solvent solute interaction are stronger than those between solute and solvent particle, the dissolution process becomes easier. Ngerti? Yeroo solvent solute yookaan immoo bulbulaa fi bulbulamaa walitti dhufee jechuudha interactioniin isaanii strong yookaan cimaa yoo ta'aa deemu eenyurra solute and solvent particle irra jechuudha yoo cimaa ta'aa dhufe the dissolution maali walitti makamiinsi wantoota bulbulamaa sanii dhangala'oo sanii ni salphataa jee became easier ni salphata jee. So increasing surface area will increase the rate of dissolution because it increases the number of solute particles in contact with the solvents. Surface area wanta sanii yeroo dissolution increase dabalaa yeroo deemu lakkoofsa particlii keessa makamuu sanii irri dabala jee solventidha wajji yookaan bulbulaadha wajji jechuudha. So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.